Laal mucaa buskuutu. laal dhaggeeffadhu. Rabbiin gaafa si jibbe namni ni si jibba dhugaa jette. Waaqni nama ni jibba nama ni jibba. Rabbiin nama ni jibba nama ni jibba. Gaafa inni si jibbe namni ni si jibba. Gaafa rabbiin si jaalate namni ni si jaalate. Ati amma sa'aatii amma jirtu kana keessatti jaalatamaadha jibbamaadha. Maaliif jibbamte? Rabbii si jibbee warra lafa si gallallabe. Yesuus na jaalatammoo. Warra lafa si gallallabe. Yesuus na jaalatammoo. Yesuusummaan sanuu si jibbee jira. Yesuusummaan sanuu si jibbee jira dhagaye. Yesuus ana. Yesuus si jibbee ofirraa si ari'ee. Ati bari nama naxxamanii ati nama akka kiyyaatti rabbi jiru baratti. Anatti amantee jirta baratti. Garaagarummaa waan takka hin beeku. Uummata akka wallaalaa. Anaatu si oofa naa si bobbaasa. Anaan rabbi jetta. Anaan waaqa jetta. Anaan Yesuus jetta. Anatti amante. Anaa si nyaachisee si obaasa akkana jettee yaadda. Namummaa keessa hin jirtuuti. Ati ofiifuu nama guyyaa tokko nyaatee kuufuun fakkaattu mana nyaachiftee na obaafata. Si akkas jechuun jira kaasii barra. Yesuus jechuun anaa bar nama bar. Yesuus nama akka keetiiti. Ati Yesuusi. Ani Yesuusii miti. Nama akka Yesuusi. Yesuusis nama akka kiyyaatiin siin jedhe. Ani ibsa. Ani jaar ibsa. Isaan isa ergamaa rabbiiti. Yesuus isa. Ani bara kun akka barbaaddetti haasa'uu dandeetta. Kuni akka ati feetetti haasa'uu dandeetta. Haasa'aa kee irraa wanni nana kun jiru. Ati feetu Yesuusi jedhi. Beeku qaayee wallaalli kana nama godha. Wallaalli bar waan haasa'ee nama jedhi. Dhageessima ati feetu Yesuus obboleessa kiyya jedhi. Feetu Yesuus na fakkaata jedhi. Feetu Yesuus abbaa kiyya jedhi. Feetu Yesuus jedhi. Sun haasaa keeti akkaataa dandeettii sammuu kee dhoqqee kanaan itti haasa'uu dandeettudha. Ati amma warri Yesuusis hin fedhu. Yesuusis hin fedhu. Namni Islaamas hin fedhu. Kiristaanas hin fedhu. Hoolummaa keetiin akkanumatti olumaa kaateetuma iyyita malee. Minim faayidaa uummata qabu faayidaan qabu. Maani ani akkasitti beeku. sitti fakkaachaa jiraan. Garuu asiimu ummata kana gabba idadda fi dhiifama gaafadhu bakka rabbiin sheeyxaana jette san viidiyoon ta'e deemaa jirti ansin jaaladha walla viidiyoon ta'e deemaa jirti sanuu makka jirti viidiyoo ta'e san na dhageeffadhu viidiyoo ta'e san turjumaan uleen barbaaddu dhageeffadhu na dhageeffadhu darasaa karaa badde na dhageeffadhu. Madaga idara. Yaa taa'e viidiyoo tiitana fi teetana waraabanii borusii iyyitu si harkanii sinii iyyita yaa boru taa'e. Abboo kiyyaan sila maal ta'e obboleessoo ani addunyaan guutuu yoo deebite nayyisiisuu hin dandeettu maal taate annama uf danda'ee jiraatu annama agartee musha agartee warra si jala yaa'u tanaa miti osoo agartee Oromoon tun bakka tokko dachaate waan dubbachuu barbaadurraa nama akkana duubatti as hin deebine. Goota addunyaan tun yeroo kanatti goota Itoophiyaan qabdu namni jedhamu sunana. Wallahi billahi miidiyaa qofa irratti miti lafa kana irratti yoo agartee jechuudha. Wallahi nama darbaa. Amma gowwummaa hambaan qabdu jechuu barati. Wallaal ta'ati dhugaa. Wallahi mee dhaggeeffadhu habiibi. Shaataan si qabsiisa harka ol qabime. Shaataan si qabsiisa harka ol qabime. Sitti mul'ataa hin jiru. Gasti ergadhu dhoombiir si galchuun danda'u gasti ergatte malee. Gasti ergadhu gasti keessaa si harkisa. Gasti ergadhuutii lakkoofsa kodhaadhu. Harka ol qabadhu obboleessu wallahi dafeetii shaataa si qabsiisee tooybattee astoofurullaa jettee uummata kanaa wajjin nagaan deemta. Akkatti yoo itti fuftee ni galaafatamta biyya Suudii Arabiyaa jedhamtoonni keessa jirta ni beekta Suudii Arabiyaa. Habiibi osoon galaafatamne osoon darbamne osoon nyaadhamne Ramadaan ni soomta. Ati ana sodaachisaa jirta moo uf sodaachisaa jirta qooyi? Ati ana sodaachisu jirta moo ufii keetii uf sodaachisaa jirta? Moo surree ta'e fanniftee surree ta'eetitti haasaa jirta seet? Si sodaachisaan jiru si sodaachisaa jiru. Siifiin himaa jira nasiyaan sii dhaamu jira dhaamsaan sii dhaamu jira. Laal karaa deebi'iiti. Ustaaza siifiin ol naqaa sheeka siifiin ol naqaa. Astoofurullaa jiitu hoybadhu shaataa kee qabadhu siin jaaladha dhiisi waan itti jirtu dhiisi fokkota fokkisaadha hin dabbara wallaahi billaahi bada naaman sin baasu
Sigale. Sammuun keessan kun maal jijjiiramne qoy? Sammuun keessan kun jijjiiruu hin dandeettani. Sammuun keessanii miti, sammuun keessanii miti laal. Ni duwidame ati Mozambique kiyya ni duwidame. Maal luga? Ni duwidame. Waan kana waan isin jedhu ni duwidame ati. Taayikoo keessa wanni ajjeese maali beektaa? Ummata sammuun keessan kun ciqaa jechuun isinii bara. No. Dhukumatti duwidu. Akka isin yaaddan muzammiliin dhugaa muzammil maal jedhaa? Warabbal kaabaan dhugaa sitti mu dhugaa isinillee na haarayaa miti. Garuu takkuu dhugee haasa'ee hin beeku asirratti. Warabbal kaabaan jiinka rabbii kaaba wayii amantaati. Akka ati beektutti si kakadhe yar amaamaa guddaa kana matarraa qabdaa kan. No. Malka isaa saddeetitti amaamaa maratta. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtaniif saa jirtaniif ayyaa keessanii. Basir ka tumala sigal tunan dok. Ha? Muzammil. Ayya galata rabbi alhamdulillah. Wal yaadannallee wal kabajnallee nallee beekuu baattu akka tokko walitti dhiyaanna. Yoo na beeytaa gaaf takkaallee taatu wajjin nyaannee dhuyne natti fakkaata. Maalumaafuu kabajallee walii qabna lafarrattillee bakka kamittillee taanaan yoomillee taanaan kabaja walii qabna. Feetillee qabaattu amantii feetillee deeggartu amantaa namaatti bu'uun ol kadha beeytaa obboleessa kee tokkotti sitti hima. Maaliif booree amantaa namaa maal jedheetti? Yaa viidiyoo muduraa takka taa argita akka irratti beektaa qalbii na cabsite dhugaa rabbi dubbachuu fi amma na beekuu dandeessee garuu ati mucaa biyya keetti garuu nallee wallaaltuu hin danda'amaa ilmi namaa wal irraanfataa. Ani sin beeyne waa'een wal beekumsa kennallee haafuu amantii namaa maal jedheetti bu'e maal jedheen? Itti himi zaahiruma bahi itti himi ana abaluuti jiini. Akka viidiyoo banadhu. Dara ke mana beekan ukaashaa durriiti na beekaa lamannanyoo wanti irraa jiru tokko hin jiru. Okay, maaltu ta'e reewa? Awwani beeytaami? Maaltu ta'e? Maal amantaa namaa maal godhe? Gasti ergadhu Yaa viidiyoo kee ka duraa irratti beekta ka waraabame na bira ga'ee ka waraabame san irratti jechuudha. Ati amantaa illee yeroo qabaattu amantaa tokko xiqqeessaa tokkoon qabatanii beekta. Nama amantaa fedhellee yoo ka qabaadhu taate amantaa tokko waa jedha amantaa tokkoon wanni jedhu. Lafarra na beeytami qotu. Yaa sirri. Lafarratti wal beeynami anaaf. Sirri. Yaa sirri wal beeyna dhugaa. Amantaa namaa qeequu yoo barbaade nama sodaachisanii dhiisuu danda'u. Lafarratti na beeyte yoo ta'e. Lekki. Nama sodaatuwan. Lakki dhageeffadhu ilaan si wajjin jeetaa si wajjin immoo hin jechuufi miti yookiin immoo sillee aarsiifillee aaruun barbaanne garuu. No, si miti. Ummataaf deebii haa ta'u, ummataa deebii haa ta'u. Nama sodaatu lafarratti bakka itti wal beeknus atis beekta anis beeka. Nama sodaatu nama sodaataa ture moo akkami? Waa'ee gootummaa kiyyaa naa himii miti. Amantaa kana qeequu yoo barbaade, arrabsuu yoo barbaade akka amma namni haasa'u kanatti dhiisuu nama danda'u. Yaa barila beeki akkasitti hin ta'u eenyumaa utaananiin sanii ka amantaa xiqqeessuudhaan akka obbolummaatti akkasitti hima malee abbaan keetuu nin beeynaa nu wal beeyna dhugaa rabbi dubbachuuf sirriitti wal beeyna wajjin nyaanne wajjin dhuyne wajjin bulle wajjin turre hiriyyaa tokko nama beeyansi har'a sadarkaa bikka ati jirtu kanallee gaafa takka leeftaatu gaafa bishaan baaraa keessa isaa parsantaa meeqa deemee si barbaade booda jedhellee nin beeyta sirri wal beeyna kana jechuudha Muzammil. Kanaafi ani laala abbaan keetu si dhoowwuu hin danda'u amantaa feete qabachuu dandeetta amantaa feetetti amanuu dandeettati jechuudha. Garuu obboleessoo ati maal ati ila atillee dubbiin afarsin obboleessoo ila dhagaisitti hima akka nama wal beeku tokkotti waan ani dhagaisitti hima ani kasi gaafadhe waa'ee bishaan baaraa keessa na barbaaduu minaamina osoo hin taane annama amantii kana hin arrabsin jedhanii akka amma jaalibsaan jedhu kanatti sodaachisanii dhiisuu danda'uu siin jedhe annama sodaataa ture haga na beektu sanitti yookiin si beeka jettee naaseen yookiin akka itti na beektu sitti beera dhageeffadhu Muzammil dhageeffadhu kasanii ila bar gootummaan gama amantaatii fi gama wanni walitti hin dhufuusi kasanii gootummaa keetii eenyu sii kenne waaqa sii kenna naa miti rabbi sii kenne beette
Kasanii siin beeka akka ajaa'ibaatti si beeka. Wal beeynallee akka ajaa'iba si beeka. Maalumaaf akka ati duuban deebine ni beeka. Kasanii dhugaa jirtuun kanuma. Garuu ani irraalitti wanti an qabadhee jechuudha si dhufaa jiru. Gama gootummaa san qofa osoo hin taane ani ka jedhu akka ilmoo namaa takkaatti namni gartee quba aanutti hidhanii sanii namni haga fedhillee taatu balleessus immoo beekus immoo nama ufiitu wal jabeessan ufiitu wal qabata bikka hin taane takkatti ani fakkeenyaaf bikka hin taane takka yoo na agarte sin na qabata bikka ati na qabannetti eenyu na qabata ani kaniin siin jechuu barbaade huma fedheefiyyuu maan taane haasawa namaa jala deemtee wanti immoo ati immoo wanni jettu akka hin jirtu haasawa namaatti hin bultu erga ta'e uf dandeettee deemta erga ta'e maaltu haasawa namaa jala si oofee jechuudha waan biraa keessa si naqa namarra dhimma takkan feetu waan ta'eef Ilmu wadi gode. Tijala dasi kabaja. Bakka kami akka wajji turre beeta, maal akka wajji dabarsine beeta, kanaaf asirratti haasa'uun barbaadu. Garuu kan amantaan mallee hin jiru. Amantaan namaa kan irraa deeme xiqqaatullee hin jiru. Yoo tuquun barbaachisee akka an tuqu namni barbaadu jiraate immoo hin tuqa rakkoon qabu. Yoo dirqama yoo gootan fakkeenyaaf ani ka jedhe amantii nama abaaruun keessatti halaala amantii yoo anaaf ibsaa wallolle ati ibsaa waan jaalattuuf akka an du'u natti kadhattu keessa amantii yoo ati ibsaa wallolte an ibsaa yoo jaaladde akka ati duutu sitti kadhattu keessa jiraachuun barbaadu jedhe kun immoo mirga kiyya. Sur ilma namaati bari ilma namaati ila muzammil na dhageeffadhu ka ibsaan ibsaadha bar ibsaan ibsaadha ani ana atillee atuma ani ilma namaati ani ilma namaa waan fedhellee siin jedhu ani ilma namaati akkuma ati jechuudha waa jechuu dandeettu waan tokko nama qeequu dandeettu waan tokko qeequu dandeettu si qeequu danda'an ilma namaati kanarra dhaabbatteetiin nati amma dhagaa wantoota dhageeffadha wayni sinima obsi mee hamza obsi obboleeso shoodhe muzammil wallahi kakadheen sitti margeeffadha nama sodaatin abbaa feetiin sodaatin namni tokko somaas hin godhu garuu viidiyoon takkittiin ati turjumaanan barbaanne Allahan sheeytaana jedhe ana ammaa sagalee fudhadhee jechuun danda'u maaliif ittiin gaafatan wanni kuni waan turjumaana barbaadaati miti arabni gaafa dhagee wallahi wabillaahi ati salaamu alaikum an siifin boharra Obboleessa hudduu ta'e bishaan qicii sodaachisa. An dhagaye biyya kana yoo taate horii haadhaan na dhagaye sitti maa suudii yoo taate biyyaan hoogganu naa ol hin beektu gartees naa gabbeeka malee. Kanan dhagawwani. Ka amma ati haasoytu kana ene alsamam. Haasaa biraa yoo qabaatte haaso. Obsi mee namaan ol si deebisa obsi. Ijoollee biyya teessee sitti ol galchaa jechuudha. Bakka ati jirtu tana dhufanii harka hudduu subataa siidhanii bakka ati jirtu ijoollee beektu. Firoomsaan tokko isa qoteessa. Bombir kootu ni beektaa miti mucaa kana bakka inni jiru wanni keessa bakka keessatti. Amma walumaa galatti ila akkasiin jedhu muzammil walumaa galatti itti beekeessan haay naan jedhi si fooloo naa deebisi haay naan jedhu waa hundaafu. Siin jaaladha siin kabaja irras borus kabaja walii qabna. Okay? Wal dubbisna abshir. Ammaan wallahi mucaa gaasiif gaarii miti deebii imma shaadaa qabadhu ammoo masuma irratti akka uummanni siif dhiisuu fi shaadaa qabadhu gastii ergadhu roomira akkuma reefu sanitti. Kasanii waan shaadaa qabadhu akka uummanni gartee dhiifama siif godhu. Ani sii miti ati anaa miti. Asumaaf hin jedhe shoodde asumaaf hin jedhe. Wallahi asumaaf hin jedhe. Ani sii miti ati anaa miti osomaa sanillee ta'e. Namni shahaadaa na qabsiisu nama akkasii kana namni dhabamee ati shahaadaa na qabsiifta ufiifuu qabattee hin jirtu. No, an shahaadaa sin qabsiisu nama shahaadaa si qabsiisu shahaadaan hin qabaddaa lakkii jennaan warra maasiisa ati shahaadaan hin qabaddaa lakkii jennaan asumaa ishee ustaaza si ol baasa sheekota si ol baasa shahaadaa si qabsiisanii ustaaza kam waamu edda ustaaza kam takka na qabsiisu. Ustaad ni ati shahada kana qabsiisu barbaadu. Ibsa mee al takka ibsa sha ila wana gootu ibsa sha muzammil wallahi osoo hin taane dhage namni shahada si qabsiisu barbaadu hundi muzammil wallahi osoo hin taane mee isuma waliin haasoyna lamanninya uuma fedhee biyyuu taananiin isa waliin haasoyna muzammil wallahi osoo hin taane waan ati jettuun kan cufa isaa beeka osoo beeku jechuudha kun cufti isaa ka ta'aa jiru
garuu haa ta'uuti homommoo sadarkaa kanallee ni saga'e suutuma wajjin haasoinaa nuti Annama amantii wallaalan keessaa ba'e miti. Amantii ani beeka keessaa ba'e. Amantii gartee jibbiinsi keessatti halaalaa keessaa beeka ba'e. Amantii gartee yoo ati badii qabaatte badii irraa sin qulqulleessine badii keessaniin si ajjeesu si abaaran beeka keessaa ba'e. Amantii nama amantii biraa yoo argite ajjeesu jettu beeka keessaa ba'e. Muzammil ila amantiin kamuu kanama ajjeesaa jedhu tokkichi isaan jiru. Badiitii isaatiin alatti ilmi namaatu amantii dhiisiti ilmi namaatu qixaata wayita si kennu badii namaatiin qixaata namaa kenna malee wanti nama ajjeesaa jedhamu tokko hin jiru. Garuu ati ilmoo namaatiif jecha namaatiif jecha yoo ka wanti taatu taate baay'illee faana bu'in walillee beeynaa eenyumaafuu bakka hin buune waan ta'eef dhiisi mee Muzammil dhiisi. Eenyumaafuu akka hin dhageenye beektaa osoo ammoo nama tokko hin dhageenye sadarkaa kan keessa seenu jirta. Asli ilaa warri aslii jettanii as jala deemtanii afaan bantan isinitti hima. Waa'ee aslii dubbachuun barbaadu. Boleeso abaaramtee jirta dhaggeeffadhu. Laal abaaramtee jirta dhaggeeffadhu. Abaaramtee